هلا مدامي نفني كنت هديبيا مدامي وان فتني تفكرتي نسودا هديبي كتني سنتني بدي كنت هم سسينا يرومي كسين يرومي كبيسة معلش sorry my brother my sister my mother my father سلا ميديا خن الرخن إنجراتين إنجرو أباد جرا دورية جرا وتأتي جرا كل شيء تاج ما باج فارمالين كودي مدامي نفي سي مدامي نفني فارو روميا سني بني فارو روميا سني بني زرا ويه سبون توقارو بريدو كيا وقا برديرا بربادة ما تربي أول ما أنا دوف زنا بغنا كان وقا برديرا بربادة ما تربي هلا 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 يا هلا هلا يا هلا أنا دوف زنا بغنا كان كده Olsika subjecta rasa numani harasil man kenki أيوة Olsika subjecta sifar salamaku وقا برديرا أول ما تربي أنا دوف زناب فايزة لدين مكيا وقا برديرا أول ما تربي أنا دوف زناب بغنا كانوتي أنا دوف زناب بغنا كانوتي قلت إيه تبتو ألا بدو بسمع رمو في الزوار محمد كورتش نفتنياتي عنجري غورا زوجة
goota hedduu qabna. Qaana makna bilog goda. Qaana makna bilog goda. Fincaan naftanyaan kan uftena ala bushaklik. Hafizeenu የምን ልክ ልጆች ከኔ ስራ አትቀመጡ ማስላም ምክንያቱም أنسي فالماما Olga serbu? Wallahi lazım. Yemin ልቆች እንደው ፈጣሪ ትግስቱን ይስጣቸው ሰብሩን ይስጣቸው ንምላችሁ ወየ ቀሽቲ ኮረጀተኒ አና ዱፉ ሲኒን ዘዴራ የኦሮሞ ባንዲራና አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ የራስ በሽታ እንዲሆንባቸውና ቃለን ቆርቸ ቡዳ ከስኒታ ኤምቤህና ሰብሩን ይስጣቸው ደሞ ያንተና ስኒፈን በል አመት ዘነዲ أما الزنا هذا زني I love you so much alabako uga enyuma kenyan fame የነፍጠኛ ልጆች ሰብሩን ይስጣቸው ሰብሩ ያስፈልጋቸዋል አባቴ ለሌ ሰውየው ሞቷል ያይም የምንልክ መባለው አባቴ ለሌ ሰው አለ እናት ይወለዳል አለ አባቴ ይወለዳል ሱብሃንአላህ ፈጣሪ ይቅርበላ Kamanta. Olke sipo? Okay. Jata edala den kodolle motare ni baba kabe kudibira nahare uki ketina hare sesera ni jole biya goti gugura mata pura enyuna le manir bunga padura oto birbisi jiru maltu varsamitire alimbe kudanga afrika oromo kubitire Oromia bitire senagada bitire Gaddafi juga kalachike Gaddafi juga kalachike Ibu pizza food kabanye Kenya Gadamale kasinu gado gadamula kabumalo Nangalan jenu namni osonge malan argatu namni balonge Nanartude daw ko kamne uga ita altona dorka esati kume namni duga pure gargaran kodu namni sobablu Guys, how do you think this is going to segala killa bala Hati beku, tangga dosna.
Harifna, Daddy Dawin, Enyotuna bubukarenya, Simulatu Beki Karani, Mama nyara na nyaru kanara, Mahara Sinaru Kanara, Mala boa himbo kanara, Yojina ne bira wala gar, Yo jabane, bira wala gar, Yo watane, ure wala gar, Yo jirane, bira wala gar, Yo watane, ure wala gar, Lagara gara wala gara gar, Wakagare, Sira Walis Abu Jura. Lagara gara wala gara gar, Lagare Thank you, your little books, Tagatayu. Gara wala gara gar, wala gare jira wali sarbupe, wala gara gara wala gara gar, wala gara gara wala gara gara, wira wala gara gar. Let's edit him, are you happy? Hala, hala, hala. Ya jole kan jennenole, Ya jole, kanjenenole. ya jole amas na bole, Ya jole, amasnabole. kadamale, Masinu gado, gado ambula, kamu madu. nangalan jeno namni osonge, madan argatu namni balombe. Anyartulle, nau bonka, uga irra, altola dorka, esatti kume namni duga bule, galgalan tolu namni soba bule. Ulen nabi madu. Lugaan gatti satiratti, akkargende tu garada filatti, lafa ol baatu tulluudha mul'atti, gowwaan oseen karra cufa, namni kufuu hawwee teessumatti kufa, garaa kuteessatti dukkanni ni ifa, obsuu fi dhoksuu kooda buma seeti, Oksu, koda bumaseti. ni beekti garaan koosa kana goote, koosa kana goote, sibiilallee sibiilatu qara, dhugaan namaa si galgala gala, hadhaaba cabsaa inni karaa beeku, Hakati ngadu namni haki beku. sangaanus naan biyyite qaje, beekaarinaan yaadatti dawe, eenyutu naa bubbuktaree nyaara, Kesi mulatu beki garanira. gaafa dhiiraa lubbuun adabartu, eessa baashii silas du'a naftu, gaafa dhiiraa lubbuun adabartu, eega jaaduu lubbuun nama rartu, eega dhiiraa lubbuun nama rartu, gaafa dhiitii lubbuun adabartu, gaafa gootaa lubbuun nama rartu. እሺ የነፍጠኛ ልጆች እንዴት ይዛችኋል? ፒስ ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? እሺ ስድባችሁ እንዴት ነው? ተሳካላችሁ አይደል? ቆምጬዎች ለቆምጬ ማን ቦታ አለና ነው የምትሳደቡት? እዚህ ስር በስር እየሄዳችሁ እኛ እኮ ከእናንተ እጥፍ ነው የምንበልጣቸው፣ እጥፍ ነው የምንበልጣቸው። ኩትኩት ዝበይ ቦየን ስዳ ቦየን ሞቴርክ ታሳዩ ኮተባ ዘርማን ዘሪ ከሰን በሌሽ ዙር ኢትዮጵያ ከዛ ወላይ ላዝም ወሰና ደንዳሜ ዘርማን ዘራችሁ ነበር የሚያጠፋቸው ወላይ ላዝም ሰራሃ ምክንያቱም ዘር ታበላሻላችሁ እናንተ አገርም ታበላሻላችሁ። ሞዘር ብቻ ሰው ዘር ብቻ ያው ከኦሮሞ ጋር ስለምትጋቡት ሀለፎ እዚህ ኮማሊ ፍፍቴ ነገር ጋር ያረቢን እንደደበ ባይተኩ ያረቢ ኮን እንደደበ ባይተኩ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ገሎጎ እትፍ ሙዲ ምን ልክ መቼ ኦሮምኛ ተማራችሁ ነው እንደዚህ በኦሮምኛ ጽፋችሁ የምትሳደቡት? ፈጣሪ ትግስቱን ስጣችሁ። ቆርጭ ከሰም ጀዋር መሐመድ ስኒ ባይ ገዳማ ሰው ወራውኪ እስከዛ ድረስ ማፊ ሙሽክለ ተሳደቡ። እሱ ሲመጣ ትንፋሻችሁ አይወጣም አይደል እንዴ? በያላችሁበት ቦታ ትንፋሻችሁ ልክ አሁን ድመትና አይጥ ሲገናኝ እንዴት ነው የሚደባበቁት? ድመት ወደ አይጥ ስትሄድ አይጧ እንደ ብላ ነው የምትደበቀው። እንዴት ነው የምትሆኑት? ከምሬ ነው የምላቸው እውነት ወላሂ ላዝም እንዴት ነው የምትሆኑት? ለጊዜው ግን
በየሚዲያ እየሄዳችሁ እምዬ ምኒልክ ንጉስ ነው በሉ ይጀራፍ ልቡኩ ቴንኪው ታጁ ይጀራፍ ይጁ ነፍጠኛ ነው ወለይ ስለማል ተዝረዱራ ወሮሞን ኩልኩል ወዳ ቤጋ ገሎኮ ገለቶሚ ገሎኮ ንቦን ሲቴል ማቦንሳ ቴንኪው ሀፍቴ ያጻሉ እንዲሳ እናመሰግናለን ማይ ብሮኪያ ጃኮ ኦዴስካ ኦዴሳን ስራ ሞላ ሐሰው ኩኖስን በሽንደሲስ ሲንጠበቺስ አዳው ፊቲን ፋየምኒ አፋኑ ፊረጠበቹ ጎትማው ፊዳ ነፍጠኛም እኞ ከተኒ በርሲሱዳ አሞማልስኒ ያዘው ደብራ ጅርታ ሰኒኮ ዝርዝር ከለት ዝርብ ዞለም ምኒልክ ዝርዝራ አይደለም ቀብሶ ከኛ ሚት ስርበከኛ ነው ሃንጌሪ ወልጉሩ ማልቤክቱ ያኒ ጅስሚ ሳኒ ከሰዋን ተሳኛቱ ጅራ ስርበ ፋን ኦሮሞ ኩኒሮ ይትበነም ማለፍ የጀግና ኦሮሞ ዘፈን ስለሆነ እኔ የነሱ ሸይጣን የሚያወጣባቸው እንትን አለ ወላሂ እነ ደግሞ አንዳንዶቹ ኦሮሚኛ እንደው በኦሮሚኛ የምትሳደቡ የሚምንልክ ሰሮች ኦሮሚኛ ቃላት እኮ ምጻፉ ለጥሩ ንግግር ለጥሩ ሐሳብ ብቻ ነው ሞዝ ለስድብ የምትጠቀመው የኛ ፊደል ክብር አለው ልክ እንደ ልብሳችን እንደ ማንነታችን እንደ ዜጋችን ፊደላችን ራሱ ክብር አለው ፕሊዝ ፕሊዝ በኦሮሚኛ ጽፋችሁ አትሳደቡት ለቀቅ አርጉን ባካችሁ እንደው በፈጠራችሁ በእምዬ ምኒልክ ነው ምለምናቸው በሞቴ ሰውዬ ነው ምለምናቸው በሃያ ሰራቂ ሰውዬ ነው ምንምላቸው ተወታርጉን በጽፋችን አትሳደቡ ወራ እንዴት ነው ነገሩ ቴንኪው ቡሌስክ የቃሊ ልቡ ሀውሻ ሆየ መሐመድ ልቡ እንኳን ስኒፋ ባወዶ ገባየን ስንዛላድ ሀውሻ ሙባረክ የኙ ዘራ ኦፌገን ሲብሎ ከለሚ ፍደጅ ቸከነ በሪስቴና አመረሽ ደርቤል ዘራ ጋፈ ዲራ ልቡና ደበርቱ ይያጤ ማነው አጤን ዘዳ ኮሜንት ከሰው ላይ ፈደመልን ከፈልጭ ሰጥራ of course ምትሳደቡ ሰዎች እንደው ምናችሁ ተነካ የራሴ ሙዚቃ ከፍቼ ነው ደነስኩት ምናችሁ ተነካ እንደው ይባላችሁ አይደል ሰውነታችሁ እንደዚህ ቅማል አለ አይደለም ይባላችሁ ነገር ገና አያራችሁን ትበላላችሁ ወዮላችሁ አለቀላችሁ ጀዌስ መጣ ከእስር ቤት ስለቀቅ ማለት ነው ጉድሽን ታገኛለሽ ማለት ነው ጀዋር መሐመድ ነጋን ኮቱ ነፍጠኛ ቆፍቴ ሞራቴ ዝርቲ by the way የኛው ኬሪያ ኦሮሞ ወይኑ ጀትሳዩ ነፍጠኛ ልጅ የጎንደር ሸርሙጣ ልጅ ደግሞ በኦሮሞ ስም ትከፍታለሽ ክፍታም ይሆንሽ ስትሳደብ እንደው ጠንቀቅ ወይ በኦሮሞ ስም ከፍተሽ አትሳደብሽ ስነስርዓት ለምንድነው ግን የምትሳደቡት ዛሬ እኮ ሐሙስ እኮ ነው ይሄ ሰውን ለመስደብ አልመጣውም በነገራችን ላይ እንደው ምየምንልክ ዘሮች ማውጣት አለባችሁ ከኔ ስር ውጡና እንዴ የሐዋ ፌስቡክ ስር መቀመጥ ነውር ነው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ከኔ ስር ቁጭ ብላችሁ የምትሳደቡት የኦሮሞ ምድር ላይ ቁጭ ብላችሁ ምትበሉት መቼ ያነሰና ነው የኔ ፌስቡክ ስር ተቀምጠሽ ደግሞ የምትሳደቢ እና አላጉሽ ክልክሚያት መራ ኦኬ መስቋ ሰርበት ይባና نما قرآن فيدي متى ساني ركاية أم شيطان روكي سابا سكم شيك نأكنا سربا فانا رمو رتبنا من نفتينا تكنا تعالو قاربتين ست فرد ما يفرد باتشو يورمو جغنا يماني نتاچن سيغلص موزيك أو ሰውነታችሁን ይበላችኋል ምላሳችሁን ይበላችኋል ምክንያቱ ቅናት ይዛችኋል እናንተ እንደኛ ጀግና ይላችሁም እንደኛ በጣም ኦሪጂናሊ ዘፈን የላችሁም ምክንያቱ ታሪክ ስኖራችሁ ጀግና ስኖራችሁ ጥሩ ሙዚቃ ቃላት ልትዘፍኑ ትችላላችሁ አሁን
ታሪክ የላችሁም። ሌብነት ነው ታሪካችሁ፣ ሰው መግደል ነው ታሪካችሁ። ስለዚህ ቆንጆ ነገር እንትን ስለሌላቸው ማለት ነው ጥሩ ዘፈንም የላቸውም። በየትኛው ዘፈን ነው ማንነታችሁን የምትገልጹ? ቴዲ ከሆነ የኤምስ ሙዚቃ ብቻ ነው ኤምስን የሚገልጸው፣ የሴት ገላ የሚገልጸው ሙዚቃ ነው የሚያወጣው ሁሌ ማለት ነው። ስለ ፍቅር፣ ስለ ከንፈር፣ ስለ አይን፣ ስለ ጉንጭ ስለዚህ ነው የሚያወጣው እሱ ሙዚቃ። ይገባችኋል አይደል? መጀመሪያ ድሮ ጊዜ አባታችሁ ሲመረጥ የሴት ጡት መቁረጥ፣ የሰው አማኖት መድፈር፣ የኦሮሞን ብሔረሰብ መግደል ነበር፣ እየገደለ ነበር። ስለዚህ ታሪክ የላችሁም እናንተ። ታሪክ ቢኖራችሁ እንደው ለሞጣችሁ ባንዲራችሁ እናከብርላችሁ ነበር። ይገባችኋል አይደል? እናከብርላችሁ ነበር። እኛ ምን ይዘው ነበር፣ እኛ ምን ወደው ነበር አይደል እንዴ? ታሪክ የለውም ባንዲራችሁ። ሰውን መግደል፣ ጡት መቁረጥ፣ የሰው ሃይማኖት እንደው ይሄንን ሙስሊም እስልምና ትታችሁ ክርስቲያን ካልሆናችሁ በስተቀር ብሎ ሰውን የሚገል ያ አውሬ ሰው አባት የሌለው ዝም ብሎ ከመሬት የተበቀለ ሰው አስተፍሩላህ አላዝ ዘር ማንዘሩን አላህ ያጥፋው አሁንም ጨምሮ ማለት ነው። እሱን ወስዷል። ተጨማሪ ዘር ማንዘሩን ምኒልክ ንጉስ ነው የሚለው ልጆቹን አላህ ያጥፋው። አሚን በሉ። ወላሂ ላዝም ሐቂቃ ነው የምላችሁ ነኝ። እንደው ለሰው ጥሩ ነገር የሚያስብ ሰው እንደው ዛኔ ሴት ጡት ባይቆርጥ ኖሮ የኦሮሞ ብሔረሰብ ሳይገል ሙስሊምን ሳይገል በቀርተው በነበረ ይሄ ልሙጥ ባንዲራው እናከብራለን ነበር። የኦሮሞ ክልል ባንዲራ ይመጣ ነበር፣ የትግራይ ክልል ባንዲራ ይመጣም ነበር አይደል እንዴ? አይደል? እናንተ ጥሩ ታሪክ ስለሌላችሁ ምኒልክ ለአወል መራ ነው ሰውን እንትን ያለው ማለት ነው። ታሪክ የለውም። ስለዚህ ማንነታችሁንም ከነ ባንዲራችሁ ብለና አፍንጫችን በያልተው ማለት ነው። አፍንጫችን አሁን እኮ እኔ ሲሞት መሰለን እኔ ከሞትኩት የት ልጄ የምትሰማው ሀጫሉ አላማውን ምን ነበር የሞተበት? እንደዚሁ የብሳዱኛ አላማው ምን ነበር የሞተበት? ከይሩን ስራ ሰርቶ ነው ወላ መጥፎን ስራ ሰርቶ ነው ተብሎስ በቃ ይጻፋል ታሪክ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ምኒልክ ራሱ ማለት ነው። ምኒልክ ያባታችሁ አባት የሌለ ሰው ያሰራቂ ማለት ነው። አያው ራሱ ሰረቀ። እናንተ እኮ ከንብረት የላችሁም፣ ከጭንቅላት የላችሁም፣ ከማንነታችሁ አይከበርም አይደል? እንደ አፋና ማሪፋሞን ቢጉገሩ ባይ። ስለዚህ የሞት ሬሳ ታውቃላችሁ? የሞት ሬሳ ማለት ነው እናንተ ማንነት ቲንግ ኦፍ ቲንገር ያባጠቂጠቂኮ ቲንግ ኦፍ ቲንገር የሞት ሬሳ ማለት ነው። አሁን እኛ አላባችን በጣም የተከበረች በስንት ደም የመጣች በስንት አጥንቱ የተከሰከሰበት ያውም አዋቂ ሰዎች ማንም የሰው ነፍስ ሳያጠፉ የራሳችሁ ንብረት የራሳችሁ ማንነት ለማስከበር ሲባል ሀጫሉን የመሳሰሉ ሰዎች ብዙ ሰው ነው አጣ ነው ማለት ነው በዚች ባንዲራ። ምክንያቱም ታሪካችሁ ተጽፎ ነው ያለ። ይገባችኋል አይደል? የሴት ጡት ቆርጦ አይደለም ኦሮሞ ይብዝ የምታሰረውና የሚሞተው ለራሱ ሀቅ ብሎ ነው፣ ለራሱ ቤር ለአገሩ ታግሎ ነው አይደል? እናንተ ደግሞ የሰው ጡት ቆርጦ ምን ተብሎ ሌብነት አስማሪ ቤት ሄዶ መጨፈር ምናምን በቃ ታሪካችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይፈረድባቸው እና የሰውን እንትን ስናከብር አሁን የኛ አፋን ኦሮሞቲ እንድበዳ ከነማርፋን ቢኩ እኛ አሁን ማንነታችን የሚከበረው የተከበርን ብሔረሰብ ስላለን ነው። ከዱር እስከ ዛሬ ማለት ነው። ከዱር እስከ ዛሬ የኦሮሞ ብሔረሰብ ሰውን ማብላት፣ ሰውን ማጠጣት፣ ሰውን ማክበር፣ የሰው አማኖት እየከበረ የራሱን እየከበረ እንደዚህ ከሰው ጋር ተገባብቶ ነው የምኖረው ማለት ነው። የኦሮሞ ብሔረሰብ ገባችኋል አይደል? አሁን ብዙውን ጊዜ አማራ ብዙ ቃላት ብለን የምንሰድባቸው ቃላት ይኖረናል። ላኪን ነፍጠኛና አማራ እንዲህ አይደለም። አማራ የውሃ አማራ አለ። ነፍጠኛ ደግሞ የአንድ ሃይማኖትና የአንድ የልሙጥ ባንዲራችሁን ብቻ ኢትዮጵያ ላይ እንትን ብሎ የሚገኙ ያለው ሐሳባችሁ ማለት ነው ነፍጠኛ ማለት ይገባችኋል አይደል? ስለዚህ ለነፍጠኛ ስድብ ሞልቶናል። ላኪን የኦሮሞ ብሔረሰብ ሰውን አይሳደብም።
ምክንያቱም ሞክ አለው ተምሯል ባይማርም ደግሞ ለሀገሩ እንዴት እንደምታገል ከዱሮ አያታችሁ ከአባቶቻችሁ ተምሮ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው ቺንግ ኦፍ ትሪክ isni galamti akkasitti beekaas nin jechuu barbaadeni because yani zawena magafa mana hidhabbawti takalla kuzattani jirtani media ra utaluudha dandeessani gafa inni suni bay dhuga rabbiiti zawee fi haace ture qorichi keessani ega haacin iddo dhuga deemee jira rabbiin nafsi isaanuu faamaaru laakiin jawar guyyaa saayiggatee unuma ba'a inshallah rabbiin nuuf abaasu qoricha keessani ting of ting naaqalan naftanya akka rabbitti naft akka inda Allah ነው ጀወን የምትፈሩ ሰው አላህ ነው የምትፈራው አይደል እናንተ ግን እንደ አላህ የምትፈሩት ማን ነው ጀዋር መሐመድ ነው ting of ting ስለዚህ አላህ በሰላም እሱን ከእስር ቤት አስለቀቆ መከራችሁን እንዲያሳይ ያደርገው እኛም ደግሞ ለማየት ያብቃን ይሄ ነው ምኞታችን ተወል ማለናን ስለተቆም እሱኮ ታውሏል ፈቃደ ወጥ ከልቢን አንዘለኩን ወይ ነፍጠኛ ጠበቆች ስለትን ፈረደው ባንክ የሰሙን ኪናት ኬስን ተጨማሪ ሙምኪን ደበለ ተቀዋችሁ ዳደንዲሰኒ ሰው ለምትሳደቡ ሰዎች ኦሮሞ ሆናችሁ ለምትሳደቡ ሰዎች ፈጣሪ ልቦናው ንስጣችሁ ረቢን ኦፊስና በርሲሱ አነማ ጀዲሲን እንደርሱ ኦሮሞቴ ኦሮሞ አረሱ እንደንደው because ኦሮሞን ወልከበዛ ወልጎርፈታ ወሊን አረሱ ያጭ understand ለነፍጠኛም ችግር የለብኝም እኔ መጥቶ ሲሳደቡ ነው መስሪባቸው እንጂ ከመሬት ተነስቼ አልሰሪባቸው ምክንያቱም እኔ ማልስን እንጀቹ በርባዳ አፋነ ማርፋህነን ቤኩ እርግፈዶቴ መሌ አፋን አማርፋርብልያ አሜዳ ተሞክ ያሰብታ ወላሂ መኪያና ሶፍቶስ ይነው መኪጅብላ ሰው መኪደ እንደዚህ ያሰፍተ በረይደት ሶ ማንነታችሁ ስታከብሩ የሰው ማንነትም ታከብራላችሁ የተከበረ ቤርበረሰብ ላይ ብትወለዱ እኛም እናከብራችኋለን ነበር ከዙሩ ዘርማን ዘራችሁ የምንልክ ስለሆናችሁ ክብር የለንም ማለት ነው ለሰራቂ ክብር የለንም አውዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ነምኒ ሐቱን እንዝሩኑ ኪየሰ ገለኒ ሳምበዲን ሰበ ኦሮሞ ወራደለችኩት ገለኒ ኪየም በዲ ያ ረቢ ሰበ ኦሮሞ ወራደለችኩት ወላሂ ላዝም ሄዱን ገመዳ ሄዱ ኸነዘዴ ሲቲሙ እንደው እሺ ተወልዋለ እንተይን ያኩማ ድራቲ ጅራዱ አወል ፍራሙ ማለት አከድራ ፊነማ ፊኒ ድራ ማይን ወለድማሳ አዲ ኦሮሞዳ ድረስ አማስ ኦሮሞዳ አንደርስታንድ ኦሮሞዳ ድረስ ኦሮሞዳ አማስ ኦሮሞዳ ድራ ማልትሬ አማማንትሬ ማልጀቹ ለናንገሌ ሶ ዲሞክራሲ ኪያነት ፈካታ namni yero waatu koradabatu democracy lamuma malakite faradadura so hanafu ahmed borsha kefek maltu zirwan hara shurtan injiro suki wallahi betun ki zubda guya to kusiti amarfa dubbete yadde versu inergini lakin አማርኛ ቋንቋ ማውራት አስለን ሙላዝም ቋንቋችን ጽድት አለ ምታምርየው ማርማር ምትለው የኦሮሞ ቃላት ስትናወራ መጣፈጧ ልክ እንደማር ማለት ነው ጥሩ ቃላት ምታምረው ቋንቋችን አለች ላኪን አማርኛ ቋንቋ መገባቢያ ያኒ አሁን መስለን ይታወቀ ነው የኦሮሚያ ምድር ላይ ያለው ሁሉ ግማሹ ነፍጠኛ ስለሆነ ያኒ ይጠቅማል ትንሽ ቋንቋ ይጠቅማል ለማለት ነው ምናወራው እንጂ አስገድዶን አይደለም ወላሂ እንትኒኪ የቱ ኢንቫይት ሲንጎቹ እንደው ቃል ወንኮ ማለሽ ብስኩቶታኮ ስለን አደንዳ ነው ወላሂ እንደከሰኑ ነንገሸም ቋሚ አህመድ ይፈርጌ ይላል እንዴም ዋይፋይ ፍክ የቱ ደደባዳ ሶ ዋይፋይ ፍክ የደደባዳ ነው ኦፍ ኮልቻ ቃል ወንኮ ጆሌ ኦሮሞ
ummata qashtii hedduun isin jaalladha. Hedduu I love you so much. Miyati marra baay'een isin jaalladha. Jira galata rabbi. Waanan sirraan isiniif himuu barbaadu immoo irra guddaa maal ture? Yaaduu qabadhee dhufeen ture garuu nan dagadhe yeroon haasaatti goor baay'ee dagadha beektu. Akka walii galaatti yaada paartiin ilaallatiin ta'e tokko akka walii galaa. Finfinnee Oromiyaadee dura maal ture? Dura Gondarin ture. Tina ala buushaklee kimaal jedha gurbaa gowwaa geecha abbaa keetii kutubay na ala buushaklee kutubay mataa farda taayisaayu geecha wayidha dhiirri tokko wallahi gowwaadha na ala buushaklee kana sinin jedha waan jechuuf ta'e maan ture qaamina yaadadha. نيرتيس محمد برشات نيرتيس سنزال لسني وفي بقى جراتي أتلي بقى جراتي محمد كو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترى قلت ربي ملزت فنتري من ده قدي بقى يرون يادت وتي أتجوي مو أبي راجع لتا كان أمة أورمو فكوكا مجالة دان متورسنت كيسان ندوبسي هاي كان أمة أورمو فكوكا مجالة كان أورمو فوجتو كان سبب سافيادو كان سبب ساف كوكا understand كان لوجو ما في كيسا هنكباتي بس نيجالي نما هين الرفسين نما الرفسين زران سرعت ما نتاعي هسا زرا من ما الرفسين زرا مين ما الرفسي كان جتن بري سامي كنو زل نداوتها زرتاني توصاني سوت نمني قماشا نداوتها زرتاني نما الرفسين زرا تساوي دور مسنين زدين زرا انجني جولي تكو نما الرفسو يعني ورمون كينيا بيكت ورقو ما جلا فيكو جالتاني تيبيلي وجتنا ما الرفساني نفتني وجتنا ما الرفساني no سكاسين وبراهين جرو so وري رات ألني أنيوم ساني دبرساني نما غرغرو متي نما دينا ساني جلا ديبي غوغوفو متي نما حق أرد أبتي حق أساتي فلمتو رات ألد إيوان تيف ورقو ما جلا ورد ديمي بكبو إينا عرب سوسانا إتهماتي كو جدا سيادي جرتا جرا اتفوفي نتيمي كان يادتشي سوانديرا مولين جني كراكي سانتيمي اتفوفي نانزل اجو كسمتي وفي التيمي اكي سنتي ما جرت غرسا تاتي نانزتي غرسانس اورمودا ماركو قبيون غرسان سبساف دم فيلمتو نما سبساف كوكم تيزنان I don't care غرسا ساتو ادبل سما ساتو بدأنا ساتو نما سبساف كوكم بارتين سونس كونس أنا برتي توكما نما أورمو فيادو تيجنا سيجالي قليه نيون تلو اللقا متابية كوتاتي تلي كان فانا قافت دامتي عبون كابو قرصاتا ونس ماركو كابو زوليكين يو نمنا كورموتي أدسادة برفتي قرصاتاتي قرصا ملينا من أورمو فالمنجرو وجدتو دا ها سجمر قرص هالجو مال جتو أي كاسا مينت مامي وفما كيسن مكان تاني ولدت مقاسو شاني زيتو نما ربا متي فكين شاني فاجتاني نما ربتان ورمو ماكي اوفر ربسي ديجو دا شاني الربسي ديجو شاني نكو ورمو مليون زاتا مسني قالي دابشنني والقرمي سني قبساون شانو ما نما ينقول قرصن شاني جدا شانين دين أورمو سونتاني قاتشنا أورمو تسوبيكتاني مينداتو كمالي كفياتو كمالي بيو برافتي أجا برافتي كان سبساف فلمتو مرقساف فلمتو جتو لقارب بيتي 4 كيلو قالو فسوين تاين مرقس سبساتيف كان فلمتو أجا برافتي أكاي نياتي بقولو بدينا جوجا نياتي
akka keessan soofaa gaarii irra rafuu hin dadhabne biddilibsi bareedaa uffatee rafuu hin dadhabne kan bosona jiraatu eenyummaa isaa jibbee osoo hin taane uniif jedheeti. Isin galee siif jedheeti. Uummata bushtii hulla asirra deemte shanii jettee nama arrabsita. Osoo uummanni bosona keessa hin jiraanne bari nafxanyaan mataatti ol baatee si fincoofti bari gaachana keessan akka ta'e beektu shanii. Adda bilisummaa Oromoo waraanni bosona jiru gaachana keessan ta'uu ni beektu. Amma osoo jarri suni osoo amma jarri sun harka kennanii waraana isaanii isaa rakkabanii guyyaa tokkotti nafxanyaan akka mataarra beesin fincaa'u beektu. Waluma ijaaruulee nama hin beekne. Isaayyuu bosonuma keessa kan jirtu waraana sana malee qabdi amma Oromoon. Eenyuun qabdi mee Oromoon? Kan hidhatee jiru waraana bosona jiru malee eenyuun qabdi mee? Kan gaachana siitee jiru, kan bineensa si nyaachuuf sitti deemu sirraa eegaa jiru eenyunni? Waraana adda bilisummaa Oromoo isuma shanii jettanii arrabsitan kanaa beekaa. Of baraa malee yeroo tokko wallaahi laazima. Baay'ee nama ajaa'isiistanii. Baay'ee. Nama siif gaachana ta'ee hagabuu bulee biyya isaaf miindaa tokko malee qabsaa'u jechan taaneetti moggaastee arrabsita. Arrabsitii waan gootuun qabdu faarsitis waan gootuuf hin qabdu. Garuu eenyummaan kee Oromummaa kee itti amantee jennaan dhaaba feeteyyuu deeggari. Dhaaba gana malkaan keenya yeroo buqqaafannu girgiddaa irratti suuraa isaanii qabsaa'aan kun eenyuuf qabsaa'e isa jedhamu haadhaaf abbaa kee irraa gaafata kan guddatte Jaaldaawud Ibsaa Hayyee Duree Adda Bilisummaa Oromoo umurii isaa guutuu qabsoo keessa kan fixe siif jecha saba isaaf jecha jiraachaa kan ture irra maqaan taanii jettee arrabsita. Eenyummaa kee of xiqqeessite jechuudha yeroo sana. Dhaaba feete deeggari hayyuu Oromoo tokko maqaan taanii itti moggaasin. Yaa yoo Oromummaa qabaatte yoo Oromummaa hin qabaatin waan barbaaddeetti fayyadamtee arrabsuu dandeessa. Maaliif sittiin jiru kaa dhiigni Oromummaa? Kanaafuu waan barbaadde jecha barbaaddeetti fayyadamtee hayyuu duree keenya hayyoota keenya qabsaa'ota keenya xiqqeessuu dandeessa. Yaa ammaa yoo Oromummaa qabaatte dhiiga Oromummaa waan qabduuf namni tokko waggaa tokkoyyuu haa qabsaa'u. Warra Adda Bilisummaa Oromoo bosona keessa taa'anii umurii isaanii guutuu achitti fixaa jiran kana miti. Maaliif waggaa tokko qofaa hin tajaajiliin waggaa tokko qofaa maaf uummata isaaf hin qabsaa'in? Qabsaa uummata Oromooti. Kabajuudhaa qabda. Oromummaan akka manuu asbaanii nama tokko aangoo irratti arginee nama sana akka rabbiitti sa'aatii 24 kana faarsinu akkasitti miti aarsaan itti kaffalamee dhufe. Aarsaa hedduudha. Hin beektani. Afaan keessan qabadhaati ta'a. Isinii galee shaneen unuif gaachana. Gaachan sabaaf sablammii biyyatti Itoophiyaa jedhamteef jechuudha. Waraabessa isin keessa kan harma ciraa ture amma kan harma isin irraa ciree abbaa isaanii qabbarame malee ilmoon isaanii xixiqqoon isaanii jijjiranii kan nama nyaachuudhaaf deeman kanuma haacee nyaate jechuudha. Zariin Minilik ammallee ni jirti darbitee. Isaan yoo qawwee qabatan gad baasanii waliin odeessanii isin hoo isuma dhaaba keessan dhaaba tokkitti hidhattee jirtuyyuu kun shaniidha kun akkasii maqaan taaniitti moggaastanii maaliif ofiin beektanii kaasin akkamitti qabsoon uummata Oromoo as akka geesse hin beektan eenyu akka qabsaa eenyu akka saba isaaf quuqamu eenyu akka maallaqaaf intinii jedhu eenyu akka nafxanyaa jala gugguuf eenyu akka saba isaaf Oromoo sammaa isaaf quuqamu adda baastanii hin beektan. Isinii galee osoo isinii galee waan kana hin dubbattan kaafaa shanee madriyeesh badhaadhina ishiis yeroo dhalattan wayii beektanii badhaadhina. Ani kun na dhibdanii kan dhaabaaf jecha nama arrabsitan asuma ta'e an dhaaban fedhe deeggaruu nan danda'a. Fedhu akka Oromootti akka hawaasaatti yaada kee dabarfachuu nan danda'a. Maaliif ani Oromoodha? Because namni tokko yeroo du'a nama sanatti hin gammadu. Bor wanti kun na qaqqabuu danda'a. Bor obboleessi koo bakkeetti kana du'uu danda'a jedhee yaaduu qaba. Sirna sana balaaleffachuun rakkoo ishee miti. Isinii galee garuu isin gadi fageessitanii hin beektan. Nama arrabsu arraba keessa wanti argamu hin jiru. Yaada namaa yoo hubatte yaada hawaa tokko irraa deebii argachuu dandeessa. Yoo na caqaste sabartee ilmoo namaa yoo taate. Yoo ilmoo namaa hin ta'in yoo Oromummaa kee hin beekin arraba malee waan nama arrabsitu hin qabdu. Maaliif waan beektu hin qabdu? Sammuun kee kun xiinxaluu hin danda'u nama arrabsuu malee. Nama arrabsuun hawaa arrabsiteef hawaa waan taasisuu hin qabdu. So ofuma keessanii waliif yaada. Hamma Oromummaa isinitti dhaga'ame wal kabajaa. Eenyummaa keessan jaalladha. Dhaaba kamiyyuu deeggaraa. Woboo ganamaa ilkaan keenya itti buqqaafanne qabsaa'ota keenya kan lubbuun darban
kan lubbuun illee jiran hamma ammaatti mirga keenya nuuf falmaa jiran kan afaan bineensa Minilik nurraa eegaa jiran kabajuudhaa qabna jechuudha isinii galee so yoo jara xiqqeessite of xiqqeessite amma Oromoota hayyuu Oromoo tokko yoo xiqqeesse of xiqqeesse jechuudha of course isinii galee amma kana duraa isan dogongoraa ture yoo Rabbiin naaf dhiisu wallaalumsa kiyyaadha isinii galee namni tokko Oromoota Oromoo hin arrabsu yaa amma waan beekurraa gorsee waan nama sana deebisuu malu gorsuudhaa qaba tarii anatu dogongoree jira tarii nama sana dogongoree jira namni yoo wal gorsee gorsa isaa keessatti bakka dogongoree jirurraa dhaabbatee of ilaalee intiniidha malee intini miti dirqama hin qabu dhaabatee garuu fedhii keessan garuu Oromummaan isinitti dhaga'amuu qabaadha so kanaafuu ani ijoollee baay'ee blog gochaa jira gorsa nama hubachuu danda'a akkattuu barraa jirtanii ani isin of jala sin yaadas of jala sin yaasa wallahi qalliyyeen talo wallaggaa tiskottu bay biqaalaa gumuus malee atis wallaggaa miti kottu bay na ala buush click so waan isiniin jedhu wallagga keessus Oromoo qulqulluu miti kan jiru naftanyaa guuttee jirti so ani ijoollee wallagga guyyaa tokko waa tokko hidhee isin arrabseen beeku maaliif jechaan arrasiniin arrabsu kana bor ormi qabatee ka'ee ittiin isin arrabsa kan jedhurraan kan ka'e of qusataa jira isin arrabsu medhee blog isin gochuu na wayyaa malee maaliif baay'een keessan gumuus irraa dhuftan Oromummaa maalikkitee isiniif hin galle Oromummaa maalikkitee achi deebi'aa maatii keessan qoradhaa koottaa maatii keessa yeroo qorattu naftanya wantaatiif maatiin kee waa'ee Oromummaa si barsiisuu dhiisuu dandeessi waa'ee Oromummaa irraa jecha gaarii sitti himuu dhiisuu dandeessi so isinitti hin faradamu warra akkasii galaa blog godha yoomuu taanaan jechuudha so kanadha ijoollee Oromoo bilis wal arrabsuun aadaa keenyaa miti irraa of haa qusannu free Oromo free hidhamtoota keenya hooggantoota keenya mana hidhaa jiran free Jawar Muhammad free Hamza Borana free Baqqala Garba free Shamsuddin Taha jedha kanis immoo nuyi hin beekin qaama kamiinuu mana hidhaatti kan darban uummanni keenya Rabbiin mana hidhaatiin nuuf haa baasan yoo harka wal qabatanii deeman jijjiiramni dhufuu danda'a namni inni mana hidhaa jiru sun quuqama saba isaa qabaachuudhaaf dhiibbaa tokko malee yakka tokko malee hidhamee kan jiru hunda Rabbiin nuuf haa baasu dimokiraasii eenyummaa Oromummaa Rabbiin nuuf haa milkeessu jechuudha waan hundaa eeggatatis bahe baay'ee wayinaan galle ijoolleen naftanyaa isaa dhuftanii Facebook jala galtanii akkanatti wallahi naaf hin galle amma kana baay'attanii jirtanii intala wallaggaa tokko blog godheen jira waan fi blog godheen jira maybe wallagga ta'uu dhiisuus dandeessi namoonni baay'een maqaa ganda namaatti banatanii ganda namaa sana xiqqeessuu kan yaadan jiru yamma ani blog ishee godheen jira hin beeku so anamma waan isin tuqu arrabsa waan isin tuqu dubbataan jiru laakiin shanii kaafaa'oo badri'ees dhaaba adda bilisummaa Oromoos ta'e dhaaba Oromoof bakka bu'ee hin hojjannadu yoo waan isaan hojjetan keessaa hojii isaanii fo'adhaa malee eenyummaa isaanii hin jibbina sirnicha sana balaaleffadhaa malee namummaa isaanii hin jibbina yani maallaqni isaanitti fakkaatee garaafis bitamanii saba isaanii haa cuucan hayyoota isaanii haa hidhan malee hayyoota keenya mana hidhaatti dararan iyyuu malee Oromummaa isaaniitti beekna waan ta'eef eenyummaa isaanii jibbuu osoo hin taane sirna isaanii balaaleffachuun kun rakkoo miti sirna isaanii jibbuu fi eenyummaa isaanii jibbuun wadadda isinii galee kanaafuu ati kaafaa'oodha ati adda bilisummaa Oromooti ati badhaadhina waliin hin jedhina Oromummaa hanga isinitti dhaga'ametti haqqarra dhaabbadhaati waan tokkorraa yaadii keessan namaaf qooda allaqa nama arrabsu maaltu fide dirqama hin qabu wal arrabsuun maaltu fide wal arrabsu ati kaafaa'oodha ati badhaadhina ati adda bilisummaa Oromooti noo kun hin jiru akka Oromummaatti waliin deemuudha dhaaba deeggaruu fi wal jibbuun tokko miti dhaaba feetan iyyuu deeggara rakkootii miti isiniif gala turee bulee isiniif gala waan jiru
turee bulee isiniif gala. Amma dirqama isiniif galuu qaba. Dirqama waan hawaan jaallate jaalladhu. Dirqama waan namni sun jaallate jaalladhu miti. Turee bulee siif gala. Rabbiin iyyuu siif galchuu danda'a. Yaamma miidhaa keerraa maatii keerraa miidhaa sirna amma deemaa jiru miidhaa maatii keerraa yeroo ga'u keessatti of agarta. Yeroo sana akkasii jettee irraa deebi'uu dandeessa. Namni tokko yoo abiddaan gubate yoo gubaa tokko gubate bakka gubaa sanaa deebi'ee amma gubutti hin jedhu osoo gubaan sun hin gubin waa sanarraa baqata miti ree nama gubateetu gubaa namaaf beekaadha Oromoo yeroo mamaaku. So kanaafuu yeroo miidhaan tokko isin qaqqabu miidhaan sun maal akka ta'e bartanii sirni sun maal akka ta'e bartanii of qusattu jechuudha. Yeroo sanarraa deebi'uudha yaaltu. Hanga sanitti wajjinis utaalaa shubbisaa no problem rakkoo hin qabu. Nakasi so waan Rabbiin nuuf laaffisu hayyoota keenya hunda Rabbiin tokko nuuf godhu waan hundarraa tokkummaa isaanii nawwan dhaaba ganamaa dhaaba dabsummaa Oromoo eenyuun olitti jaalladhan osoo qabaadhee dandee hammasitti marroo hidhachiiseen wallaahi laazim nafxanyaan Itoophiyaa keessatti wal horuu mitiiti ilmoo tokko hin godhatu xaragee akka ishee baasu dhibbaan dhibbatti isinitti hima shakkii tokko malee osoo qabaadheen wallaahi marroo hidhachiisa. Kan fasaamii ishee nyaachisu jechuudha. Amma yerootti kan Wallagga lixaarraa xaraguuf nafxanyaa jechuudha. Amma namoonni baay'ee onag caakkaa jiru. Onag nu fixu jedhanii boo'u jira. Onagii fi Jawaarii akka Rabbiitti sodaatu jira. Onag jedhu waraana adda bilisummaa Oromoo caakkaa jiru. Wallaahi laazim akka Rabbiitti sodaatu. Isin galee karaa Wallagga lixaa kan xaragu yerootti marroon isaanis ilmaan Oromoo waan xaragaa jiraniif isin galee aslan osoo marroon waraana isaa qabatee bosona keessa jiraanni wallaahi laazim manatti dhuftee nafxanyaan qabeenya kee akka sidhaaltu feenyummaa kee akka sidhaaltu shakkii tokko malee sitti hima. Warabbal tasa isiniin kaan jechuudha. Amma waraana adda bilisummaa bosona jiru unuuf gaachana keenya. Nuyi akka barbaanne rafaa bullaa beeka. Isaan garuu hirriba malee bulaa jiran unuuf jedhanii jechuudha. Akka keenyatti bidilibsi gaarii uffatanii mucaa isaanii biyya alaa ergatanii maallaqa yeroo mucaan ergituu fi itti uffatanii zanaa jedhanii jireenya bareedaatti jiraachuu hin dadhabne garuu saba isaaniif jecha biyyee boraafatanii rafaa jiran ofiif hirriba dhabanii unuun raffisaa jiran garuu isiniif galaan jiru wanti kun isinii galee isiniif galaan jiru guyyaatti immoo isinii galuu qaba guyyaatti obboleessi kee qaaf godhee kaabineen tokko obboleessa kee sirraa galaafatu maal akka ta'e sirna sana bartaa jechuudha. Isinii galee gaafa sana maal tokko deemaa jiru mirgi kee kam eegamaa jiruuf akkam akka sarbamaa jiru gaafa sana isinii galachuudha har'a miti. Amma dhaqee sirra ga'utti garuu ummata sitti fakkaachuu dhiisuu ni mala. Isinii galee ani hayyoonni Oromoo osoo mana hidhaan galeenii fi haatseen osoo wareegameen dura dhugaadha waa hedduu haasa'aa ture. Delete godhe comment ke blog godhe ammas kotun deemta. So kanaafuu urgii haatseen du'ee ugaan haatsees dhokatee hafe hayyoonni Oromoos badii tokko malee osoo yakkama namni yakkamaa tokko badiinsaa murtaa'etti kenname waan jiru garaamoo waan nageenya hin qabne waggaa caalee jira. Isinii galee hayyoonni Oromoo mana hidhaa hanga kana turuu isaaniif dhugaan haacee osoo hin bahin hanga kana turuu isaanii wanti kana caalaa nama qaanfachiisuu hin jiru. Dhugaa Rabbiituu fi uummata Oromooti kun 100%. Isinii galee kaabineef immoo nuti yeroo harka rukunnu hin qabnu kan darbeeraa hinga hallaqa. Isinii galee so namni waan barbaadetti fudhachuu dandeessu. Amma namoonni tokko namni yeroo waan tokko ijaan argee sirna sana balaaleffatu isin waa biraatti fudhattanii dhiirachi keessaa jaallatte as keessaa jaallatte dantaa dhiiraan qabu dantaa dhiiraa nama qabuuti mitan. Abbaan manaa hiyya galee waggaa 4 isinii galee osoo fedhii dhiiraa qabaadhe yeroo sana heeruma isinii galee dhiira jaallachuu mitan. Isinii galee nama to'annaa seeraa jala oolee jiru qawwee rasaasaan ajjeesuurra immoo darbee daran viidiyoo waraabaa ani shaneedha ani abbaa torbeeti ani akkas jedhi jechisiisaa viidiyoo waraabaa nama tokko ajjeesee mucaa keessammaaf boossuu fi maaf owwaallattu jedhee dabalata haadhaaf abbaa nama reebu kaabinee akkasii harka rukutuun nabira hin jiru allaqa hanga kana dura godheera wallaalumsa kiyyas ta'uu danda'a nattis tolee danda'a amma darbetti waan gaabbuun qabu laakiin
waan har'a mucaa hin gadda dambi doolloota kana godhame immoo bormaatii kiyyarra ga'ee akkuma kana rasaasaan rukutaa kaabineen jechuudha harka rukutaa fi jiramti anasiiti badii isaaniitti harka rukutaa fi jira waan gaarii godhanidhe borus achi darbee wallagga bahaa keessa maatii kiyya amma dambi doolloof wallagga bahan yani tokkuma achi deeme immoo achi deeme maatiin kiyya yookiin obboleessi kiyya yeroo rasaasaan rukutamu anu kaabineen deeggara maal jedhee dubbachuu danda'are sirna sanaa osoo isiniin qaqqabin balaaleeffachuun ooma jiru sirna sana balaaleeffachuun mootummaa aangoorraa buusuu miti isinii gale wayyaaneen aangootti deebi'uu miti way Jawaar aangoo haa qabatu jechuu miti nuti achumatti wal kabajanii akka hojii isaaniitti waliin akka deeman barbaannaa nuti Jawaar osoo aangoo fedhee awwala dura dhaaba kanatti nuun amansiisu osoo nama aangoo fedhu ta'e Jawaar Minzimaan nama aangoo fedhuuti miti isinii gale nama laaptooppiti wayyaaneen beeta mangistii keessaa baasee lammaaf abiyyitti amana kenne Jawaar nama galata guddaa qabu Oromoo bira isinii gale aslan waraana bosona jiru keessas ta'e Jawaaris ta'e namni aangoo barbaadu hin jiru namni 4 kiiloo galuu barbaadu hin jiru mirga uummata Oromoo akka kabajamu kan barbaadan jirra mirgi keenya immoo dhiibamaa jira daran sarbamaa jira isinii gale nuti amma kan jechaa jirru kaabinii ilmaan nafxanyaa kana uummata keenya ajjeestee viidiyoo waraabdee haadhaaf abbaa achitti reebdu hin deeggaruudha malee abiyyi aangoorraa haabuu jechaa hin jiru nuti abiyyi aangoorraa haabuu namni jedhee hin jiru saba isaa kabajee uummata isaa wajjin haa deemu akkasa waggaa lamaan duraatti namni abiyyiin faarsiin hin jiru namni biloosaa abiyyiin uffatiin hin jiru isinii galee aangootti ilma Oromootu dhufe ilma Abbaa Gadaatu dhufeedhee namni hin gammadiin hin jiru garuu akka gammadan hin taane boonni isaa jechuudha nuyi kaabineeta warra jala hojjetu ilmaan keenya ijoollee ilmaan Oromoo warra fixu balaaleeffachaa jira malee inni aangoorraa haa bu'u namni jedhee hin jiru aangoorraa namni haa bu'u jedhee hin jiru Abiy Ahmed laaptooppiidhaan namni rasaasaan bare dhiiga qeerroof qarreen tarsiimoo seeraaf heera itti baasee wayyaanee keeloo afur keessaa kan baase eenyu Jawaar Muhammad isinii galee Jawaar Muhammad aangoo qabachuu osoo hin taane bakkuma jiru taa'ee nafxanyaatti dhukkuba ta'eetii jira isinii galee isaan waliif qorichadha isaan waliif dagalee fi utubaadha isinii galee manni tokko amma yoo utubaa fi dagalee hin qabaatin dhaabbachuu hin danda'u Jawaar jara sanaaf dagaleedha isinii galee ani raddaatis niin taasi shufeera ta'a oofaa oofu wallaalee miti raddaatii waan ta'uudhaaf sababa waan qabuudhaaf biyyittiin keenya coocaa kamii jala akka jirtu waan beekuudhaaf waan saganaa ta'u miti saganaa hududuu barrantiin jedhu miti waan ganaa ta'u nama xiinxala yaaduu danda'u Jawaar Muhammad kanumaaf jibbama waa biraa miti nafxanyaan amma Jawaar hidhamee Haacaaluun du'eedhanii gaafa sana asmaarii muuziqaa isaanii banatanii kan dandeessan maal isinitti fakkaate waan isaan hawwani waan galma ga'eedhaaf isinii galee nuti immoo jara wajjin Jawaar Muhammad qabamutti gammaduun ganaa mana keessanii dhuftee kaabineen akkuma hin gadda mucaa wallaggaa dambi dooloo keessatti ajjeessanii viidiyoo waraaban akkanatti si ajjeestee viidiyoo si waraabdee si gadhiisuuf jirti nafxanyaaf yaani kaabineef harka rukutuun kana bu'aansaa isinii galee garuu osoo walii dhiisanii osoo waacuucaa walirra ga'uu dhiisanii badii jiru walitti himanii miidiyaan Oromoo miidiyaa qaba miidiyaa sanarratti wal waamanii wal gorfatanii akkuma yeroo dura dhaabbilee siyaasaa koottaa karaa nagaa waliin qabsoofna jedhee biyya galche sanatti abiyyiin waan jiru hunda jara kanaan mari'achuu qaba waan guddaas waan xiqqoos haa ta'u jara kanaan akkuma kabajaan biyya galche qabsaa'aniiru ga'ee mataa isaanii argachuun yookiin immoo waan tokko yeroo gochuudha deemu waan sana keessatti intini waliin yaada jaraarraa fuudhee gochuudha qaba isinii galee nuti wal dhabdee isaaniitti wanti nu gammachiisu hin jiru mana hidhaa Jawaar Muhammad galuutti wanti nu gammachiisu hin jiru numatu miidhama nafxanyaadha waan jawee balaaleeffachuuf hidhamuu Jawaaritti ni gammadu 100% ammayyuu akka ba'uun barbaadan nafxanyaan akka namaatiinis ta'e akka rabbiitiinis ta'e Jawaar garuu hin ba'a namni akka hidhametti nafu yoo osoo badii qabaatanii namni badiin kee kana Jawaar jedhanii itti murteessanii murtoo isaa wayii uummanni Oromoo irraa gumaa kaffala yookaan immoo badii tokko hin qabanne kana giltanii amma nama tokko sababa tokko malee hidhuun kuniyyuu yakkadha wallaahi laazim sababa tokko malee hamma kana yoo badii qabaate Jawaar Muhammad badii isaa uummanni Oromoo itti darbee waan jedhu jedha isinii galee miliyoonaan jaallatama Jawaar Muhammad maaliif haqaan waan saba isaaf qabsaa'u jechuudha loogummaa hin beeku
Sinigale so ammallee taanaan nuti tokkummaa isaanii barbaanna malee Abiyyiif Jawaaris akka wal dhaban Jawaaris mana hidhaa akka taa'u baqqeenis umurii isaa guutuu mana hidhaatti dabarse ammas mana hidhaatti akka darbamu no ilmi Oromoo Orgiyaangootti dhufee Oromoon bilisoomee zanaa jedhee jiraachuu qabaayu moo mana hidhaa mahan dararamu la ta'uu hin qabu anaan nan gammachiisu wallahi laazim 100% amma hedduun itti dhaga'amaa deeme amma ani bas afaanii yeroon haasa'u keessoon kiyana cabee jira waan hundaa'u soo beekuuti kan dura santiin jechaa ture Sinigale so sirna kaabinee balaaleffachuu Abiyyi jibbuu yookiin immoo Abiyyi Oromummaarraa fuudhuu miti 100% Abiyyi Oromoodha Abiyyi sirna nafxanyaa nurra kaasee jira tiriidha 100% Sinigale Sidamni likaaromsuu jechuun kun uummata Oromoo tuffiidha dhugaa haacee hangarraa dhoksuu jechuun kun uummata Oromoo tuffiidha Jawaar Mohaammed waggaa tokkoof wayi mana hidhaa kaa'uun kun Baqqalaa Garbaa hayyoota Oromoo mana hidhaa kaa'uun kun tuffii uummata Oromooti araat nacib kanaan naa beekaa ani immoo hamma wallaalumsa kootti akka wallaaltummaa kootti waan natti dhaga'amee fi waan hin beeku tokko waan natti dhaga'ame tokko amma beekurraa yaada kiyya isiniif qooduu qaba moo affanamee taa'anii deeggarus dhiisus waan hin buusuun qabu garuu namni tokko Oromoo ta'ee sirna naftanyaaf harka rukutuun kun baay'ee Rabbii irraa nu gaafata waan godhamaa jiru waan nama jibbisiisu wallahi gaasi waan nama jibbisiisu mucaan sun amma qabame harka duubattiidhaan Rabbii zedhaati mana hidhaa geessuu qabu motti dhukaasanii ajjeesuu qabu namni Itoophiyaa keessatti namni majjeesse haaduu kan jedhu seera isaa eessa jira sijjamar intala shiyaacee ajjeessi sisteemaaf gadi lakkisan illee bilisa jedhanii ergi nama ajjeesuu ergitee kunni uummata Oromoo tuffachuudha 100% Sinigale silkiin kiyya shaana cufuuf jechaa jira almuhim nagaan naaf tura